Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Barakaa odeeffannoo gaggabaaboo guyyaa irraatiif qabadhee dhufan isin biraan ga'a. Amma xumura sagantaa keenyaatti chaanaala keenya subscribe follow godhuudhaan nu hordofaan isiniin jedha. Hangafoota oduu. Guyyaa irraa sagantaan xumura leenjii marsaa tokkoffaa Yuunivarsiitii Imaam Shaafi'ii milkaa'inaan xumurame. Gumiin ulamaa'ota Itoophiyaa dameewwan beekumsa shari'aatiin humna barate uumuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu beeksise. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siiriil Raamaafoosaan dargaggeessa ganna 36 Yuusuf Qaasim ministeera deetaa barnoota ol aanoo fi leenjii gochuun muudaniiru. Imaammanni bal'ina lafaa naannoo Israa'el baha giddugaleessaaf jeequmsa guddaa uumaa jira jedhan. Kunneen hangafoota oduuti gara bal'inaatti hin darba. Leenjiin ulamaa'ota du'aatotaa fi abbootii murtii shari'aa 600 ol ta'an hirmaachise guyyoota torbaaf Yuunivarsiitii Imaam Shaafi'ii fi dhaabbata Al-Ihsaan waliin ta'uun kennamaa ture guyyaa har'aa milkaa'inaan xumurame. Sagantaa xumura kana irratti hundeessan Yuunivarsiitii Imaam Shaafi'ii fi pirezidaantiin mana maree ol aanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Sheek Haji Ibrahim Tufaa, itti aanaan isaanii Sheek Junaydiin akkasumas Dr. Jeelan Kadir, itti gaafatamaan damee barnoota mana maree ol aanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Abdullah Kadir akkasumas Sheek Tajuddin Kadir, itti aanaan pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa argamuun saganticha kabajaniiru. Yuunivarsiitichi leenjitoota guyyaa har'aa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa ba'aniif badhaasa umraa bilisaa kennuun isaan jajjabeessaniiru. Hirmaattota, barsiisota, qopheessitootaa fi deeggartoota milkaa'ina sagantichaa keessatti gahee isaanii bahatan hunda Rabbiin mindaa gaarii haa kennuuf jechuun eebbisanii beekumsaa fi muuxannoon argame ummata keenyaaf bu'aa waaraa haa ta'u jechuun dhaamaniiru. Gama biraatiin bara hijiraa haaraa 1448ffaa Muharram 17 Yuunivarsiitiin Islaamaa Imaam Shaafi'iin dhaabbata gargaarsaa addunyaa Nidaa'ul Ihsaan waliin ta'uun imaamota, du'aatotaa fi qaadota yookaan abbootii murtii naannolee garaagaraa biyyattii irraa walitti qabaman dameewwan beekumsaa garaagaraatiin leenjisaa ture eebbisiise. Hundeessaa yuunivarsiitii fi keessummaa kabajaa sagantichaa kan ta'an pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaan haasaa isaanii keessatti Yuunivarsiitiin Islaamaa Imaam Shaafi'iin rakkoowwanii fi qormaata hedduu keessa darbee sadarkaa har'aa irra gahuun isaa akka isaan gammachiise ibsanii milkaa'ina kana keessatti namoota gahee isaanii bahatan hundaan galatoomaa jedhaniiru. Pirezidaantiin itti dabaluun eebbifamtoonni har'aa leenjii ijaarsaa dandeettii dameewwan beekumsa shari'aa garaagaraa hojii irra oolchuun beekumsa isaaniitiin ummata muslimaa akka tajaajilan dhaamaniiru. Walitti qabaan koree fatwaa gumii ulamaa'ota mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Sheek Jeelan Kadir gama isaaniitiin gumichi dameewwan beekumsa shari'aa garaagaraatiin humna namaa gahumsa qabu uumuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Pirezidaantiin itti aanaa mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheek Tajuddin Kadir gama isaaniitiin akka jedhanitti Yuunivarsiitiin Islaamaa Imaam Shaafi'iin damee shari'aa keessatti sadarkaa jalqabaa digirii kennuun ogeeyyii oomishaa kan jiru keessaa dhaabbata barnootaa jabaa biyyi kun qabdu tahuu dubbatanii jiru. Pirojektoonni leenjii walitti fufiinsaa qaban caalatti cimsanii itti fufan barbaachisaa ta'uu isaanii ammoo miseensi gumii ulamaa'ota mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa fi itti gaafatamaan damee barnootaa Profeesar Abdallaa Kadir ibsaniiru. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Imaam Shaafi'ii Dr. Muhammad Kamaal Tilmoo gama isaaniitiin Yuunivarsiitichi ce'umsa beekumsaa biyya keessatti jiru itti fufsiisuu keessatti gahee guddaa bahachaa jiraachuu ibsanii hojii idilee isaa malees hawaasa deeggarsa barbaachisu birrii miiliyoona 20 ol baasuun deeggarsa taasisuun itti gaafatamummaa hawaasummaa isaa bahachaa jiraachuu dubbataniiru. Yuunivarsiitiin Imaam Shaafi'ii teessoo isaa magaalaa Adaamaa ta'uun waggoota hedduuf barattoota baay'ee dameewwan barnoota Islaamaa garaagaraatiin barsiisaa kan ture yoo ta'u bara barnootaa kana keessatti barattoota dhiiraa 300 fi dubartoota 205 sagantaa digiriitiin simatee barsiisaa jira jedhan. Sagantaa eebbaa kana irratti pirezidaantii itti aanaan gumii ulamaa'ota mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Junaydii Hamzaa Yuusuf dabalatee hooggantoonni majlisa federaalaa fi naannolee hooggantoonni majlisaa ulamaa'onni gurguddoon ustaazonnii fi keessummoonni affeeraman hedduun argamaniiru jechuun kan gabaase Aalam Miidiyaadha.